Yoo yaa harka fuunee jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oroobtittiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa kutti nagaan korraafaadha iddoo jirutti har'a moodii dhufiin jira hawwiin maal qabattee dhufte jechuu keessanii nafu har'a waan isiniif gorsataa jedhee yaadin qabadhee dhufe waan nu mudate tokkorraa waliif firuu waanuma jiruudhaaf jechuudha. Sababin isaas wanti naqunname argee hojjechuudhaaf galtanii jechuudha ji'arra dabarsuun qabdan ji'a yoo hojjettanii maallaqa keessan fudhachuu qabdu daddaffiidhaan jechuudha yoo ji'a sanarra dabarsanii yeroo itti aannu isiniif kennina waan akkasii isiniin jedhanii amanamaan rabbii tokkicha waan ta'eedhaaf jedha maallaqa keessan ji'a ji'aan fudhachuu qabdan. Gaafa bira baay'atee ka'e seeraan ala jirtan waan ta'eedhaaf waan fidanu hin qabanu kan jedhamu yaadanii beektanii yoo waaqan sodaanne jechuudha maallaqa keessan isin dhowwatu jechuudha. Jecha osoo hin taane hiriyaan koo kan ji'a 3 dhabdee jirti waan ta'eef hojjette boruunaa kennanii nan hojjetadhaa yoon ala bahee yookaan mana ijaazaa bahee hojiin dhaba jechuudhaan itti fuftee hojjeta maallaqa ishee dhabdee jirtu jechuudha maallaqa ji'a 3 kanaaf iyyuu adaraan nyaataminaan isiniin jedha waaqayyoon jalatti of eeggachuun gaariidha waan ta'eef itti dafqitanii nan beeka hojjedheen argaa jira waan ta'eedhaaf akka itti argamu isumayyuu immoo akka nuyi eebba keenya sana hin fudhanneedhaaf kan nu daangessu cinqamu baay'eedha waan ta'eef of eeggannoo godhaa yeroo kan ji'a tokko isin dhowwatan birateessanii hin hojjetinaa isiniin jedha gonkumaa hin sodaatinaa isaayyuu immoo yoo isin qabsiifte immoo misaaleedhaaf ofiishiitii caalaa kaffalti jechuudha birrii 50 asii kaffalti hin qaxxaamte jechuudha isinillee hidhamtanii baatanii maatii keessanii wal argitu. Innaa hin sodaatina maallaqa keessan dafqa keessan waan itti dafqitan irratti wooma tokko iyyuu gonkumaa sodaachuu hin qabdan jechuudha. Galgalaa ganama hirriba dhabne yeroo boqonnaa dhabne waan nu taaneef inni tokkicha keenyaaf isa dhufee argi qofatu beeka jechuudha. Dafqa keessan ittiin qalladina nama namanina isiniin jedha. Yeroo nuti taphannu nuti darbeetii miti maaliif boroof jijjiirre jennee hundumayyuu dhiifnee hojjechuutti jirra malee kanaaf iyyuu dafqa keessan nama hin nyaachisna yerootti maallaqa keessan akkuma ofii ji'atti fudhatan ji'atti isiniif kennan adaraa obboloota koo of eeggannoo godhaan isiniin jedha karuma sanaan iyyuu kan ka'eyyuu lubbuu keessan irraan iyyuu waan tokko ga'uu danda'u waan ta'e yoo bira baay'ate wal loluutu dhufa isarra immoo yeroo wal loluun dhufu immoo waan danuutu jira waan ta'eef rabbi idduma jirtanitti isin eeguu of eeggannoo godhaan isiniin jedha isin fayyada jedhee waan yaadeefan isa kana isiniif qabadhee dhufe nagubas maaliif ofii kootii akkan ta'e argataa yeroon beeka waan ta'eef isinis akka miidhamtan hin fedhu inni hiriyaa koo qaqqabe sun isin akka qaqqabuu waan hin fedneef dhaggeeffatanii biraan darbinaa itti fayyadama isinin jaalladha isinin kabaja nageetti naaf tura.